daawwattootaa fi hordoftoota YouTube channel Obsaati Kunoo akkuma seentaniin hadara Oromummaa viidiyoo kana share godha, viidiyoo kana like godha, viidiyoo kana share godha. Obboleessi keenya kun gargaaramee akka rakkoo hamaa Liibiyaa san keessa akka bahu na waliin taasisan isiniin ja'a. Mee sagalee obboleessa keenya Abdul Karim kana walumaan dhageeffannaa hanga dhumaatti anuma waliin tura. Obsaaki yaa baay'ee na rakkatte na rakkadhu ammallee wallaahi laziim qaxaroo kee kanaaf hin xumurta jedhanii iyyaa jiranii ati ammoo akka goote godhii naa iyye naa lallabe hadaraa kee as keessaa na baasi yoo rabbi jedhe illee as keessaa lubbuun tiyye sababa keessan haa taarraftu. Wallaahi laziim cinqaa hammaataa keessa jira akka guyyaan natti as deemuun dhiphachaa jira. Ummanni ummata rabbii lama jedhe ummata rabbiin beekne hadaraa kee naa jabaadhu siin jedhu yaa obboleessa akira lubbuu tiyya naa dhaqqaba as keessaa na baasa qaamaan baay'ee miidhame qaama ittuma deebi'anii haa ta'uuti dararaa cimaan irra jira abidda keessa jira rabbi keessanii jedha naa ayyaa as keessaa na baasa naa ayyaa as keessaa na baasa waan isaan argatanii fi haga isiin geettillee natti hima. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا يوتيوب channel Obsaati Kunoo خبجمو أكم جرت نجيا كيسني النجيان كبا الحمد لله. إيجا دعوتوتا كينيا خبجمو إرجع فيديو وبليس كينيا عبد الكريم كنغرتي شفتان ليبيا كبه ربيتش هما رانغها جرو هنگ إني فيتشان كبچو دبوتي أكمله miidhaa guddaa irraan gahaa jiru erga viidiyoo isaa arke dhugaa dubbachuuf yaada hamaa keessaan galee hedduu viidiyoon isaa san garaa na balleesse guyyaa sadeen kana rafaa hin jiru jechuuni akkamitti akka gargaaramu akkamitti akka achi keessaa bahu hiriyootan kiyya namaan beeku hundatti gartee bilbilee akka isa kana gargaaran goosisaatiin jira. Eegaa hanga ammaatti birriin maalleeyni walitti qabne akkuma asirratti argaa jirtan fuula feesbuukii kiyya irratti maxxanseetiin jira gara maallaqa Itoophiyaa qarshii 43,000 fi 443 fi saantiima 73 ti jechuu warroonni gartee waadaa galan hedduutu jira kan gartee ni gargaarraa hanga nagalchinaaf jee waadaa galanii garuu ammaaf birruma na biratti galee qofaan beeksisee jechuu warri waadaa galee hanga galchanitti jechuu maaliif namoonni garii waadaa galan deebi'anii waadaa san hin guutan waan ta'eef jechuudha. Akkasii obboleessa keenyallee ganama kana dubbiseetiin jira jechuun maalirra akka jiru guyyaa dheengaddaa viidiyoo waraabne irratti shiftoota Liibiyaa jiran kan obboleessa keenya Abdul Karim harkaa qaban kana dubbiseetiin ture isaanis akkaan waliin dubbadhee jirutti viidiyoo san irratti dhageeffachuu dandeessanii guyyaa 3 qofa qabnaa fi guyyaa 3 kanatti yoo kan maallaqa hin galchine ta'e rakkoo Abdul Karim irra qunnamuuf akka nun komannee nun ja'anii turan gaa shiftoonni Liibiyaa kuni guyyuma sana ammoo shiftoota kana rakkoon qabu guyyaa 3 kanaas sanii olillee fudhate nuuf obsa garuu obboleessa keenya kana reebicha irraa dhaabaa ulee irraa dhaabaa akka hin tumne maallaqa kana walitti qabaa jirraa isiniif galchinaa jennee waadaa seennee fi turree jechuudha akkasitti adda baane garuu har'a obboleessa kiyya Abdul Karim yeroo dubbisu reebicha irraa hin dhaabne ammallee anatumaa jiranii halkanii guyyaa na gubbaa dhaabbatanii na xuupheessanii haadaan na hidhanii akka malee na godhaa jiranii birrii kana yoo dandeessan dafaa yeroo gabaabatti narraa galchaanaan jechaa jira. Egaa daawwattoota keenya sagalee obboleessa keenya Abdul Karim kan WhatsApp naaf erge rikoordi godheetiin jira sagalee isaa kanaan isin dhageessisa mee sagalee isaa kana anuma waliin dhageeffadhaa mee sagalee obboleessa keenya Abdul Karim kana walumaan dhageeffannaa hanga dhumaatti anuma waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yaa obsaa keenya guyyaan isin naa qabdan sun jaraaf beeyta akka guyyaa dhiigatti eegaarti waan naa gootan naa jajjabaadhaa yoo dandeettan achi asitti si waan argattan naa galchuu yaala hadara akkas naa godhaati Hamzaa Shee Jaabir guyyaa sagalee isaa gaafa dhaga'u baay'ee gammade annam ol bahuu baadhu ol Limbaane ta'ee yoo isin biratti nan beekinillee hunda keessan tokkoon beeka. Hamzaa Shee Jaabir sagalee dhagahee baay'ee tokko dasna jedhe hadaraa keessan guyyama 3 jaraa saniin iyyuu nan eegina
birriin ijoolleen katarii walitti fufunaante wayiilleen jirti waan jijjiiru walitti naa qaqqabaati dullaallee ishiisiin jedhan malee narraan dhaabne beeyte haa ta'u akka hoyta qaraara gangalchanii natuman sanii miti bakkan taa'utti mana tumti akkas naa godha hadaraa rabbii waan argattan ijoolleen isin haatu dubbistu guyyaa sadii sanii asitti yoo dandeettan akka naa gootan naa godha as keessa na baasaa isiniin jedhaa naa jabaadhaa naa siraan oleentillee naa batbati jedhaa ni hadaraa keessan. Obsa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan sin jedhe bilbila kana online irratti deebi'i ana Abdul Karim akka naa goote naa godhe hadaraa kee guyyaa sadii naa qabde san bira yoon irraa darbite narraa miidhama akka goote godhi guyyaa sanitti naa qabe hadaraa rabbi akka goote godhi achi asitti yoo osoo naa ergite gaarii. Ribeeyta silaa inni akkasuma dhufa 1600 sun birrii Itoophiyaa xiree gaafatti dolaara yoo ta'e dolaara kaashii 6,500 jedhanii yoo ammoo birrii Itoophiyaatiin ka ergitan taate birrii dolaara tokko qarshii 86 dhahadha 544 dhufa birriin irraa haftu ammoo birrii hawaalatii jedhan amriin hunduyyuu amrii jaraa harka jira beeytanii hunda isaan tarkaa qaba nuti isaaba kana wallaalle dolaara takka 86 dhahadha jetti sila dolaarri bilaak maarkeet irratti iyyuu akkasii miti waan dandeettaniin isin birrima Itoophiyaatiin naa erga san namarraan dhageettu ijoolleen baay'ee karaa dhaqanii dadhabaniituma 600 xiree kafalaa baan kun birri hawaalati kasaraa'ee nuti kan hawaalaa namaan jedhani waan isaan isinii guurte ammoo na beeksisa hadaraa rabbii na beeksisa guyyaa sadan kanarra darbuu hin danda'u akka malee na eegaa jirti akkas naa godhiyya oolittattiin oolle har'allee warri kaleessa isinitti dubbate warra intinii jedhanii hojjetanii har'a ammoo namtichi alaa fi ka biraa galche akkasitti tumamaa oole wallaahi aziim akkasitti tumamaa oole ciiseen ka'uu namannu gaggara galcha warra as jiru kun hunduu warra baay'ee miidhame. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaa obboleessa akira lubbuuti yanaa dhaqqaba as keessaa na baasa qaamaan baay'ee miidhame qaama ittuma deebi'anii haa ta'uuti dararaa cimaan irra jira abidda keessa jira rabbi keessanii jedha naayyaa as keessaa na baasa waan isaan argatanii fi haga isiin geettillee natti hima yoo dandeessan sanbata kana akka naa galchitu naa rakkadhu akkuma sagalee naa taatetti as keessaa na baasuu yaade rabbii keetirratti himadhuuti yaa obboleessa akira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessi akkam bulti fayyaa keeti wallaahi alaziim ganama fajirraa kaasanii akkasi kubbaasanii teessisanii isaan dheengadhatti waliin dubbattee intini jette sunillee na bira baasaniiru beeytee warra biraattu nama rukuta haalli keessa jiru haala cimaa wayiiti rabbi keessanii jedha akkuma goota wayii naa godhaati ummata nama dhaga'u miti guyyaa akkasiisan sii kennanii kasi ajjeesisiise achi ka qaxaroo sii qabe siin jedhanii baay'ee bakka nama miidhu beeytanii hedduu tokko azarra nu jiranii waan dandeettaniin haga shafnaa jedha liyaayifitti naa deebi'a naa dubbadha baga addanaa baastan bilbilallee akkasitti addanaa baasuun keessan gaariidha irratti naa deebi'a naa dubbadha waan rabbiin isin dandeessanii as keessaa na baasa. Liibiyaa keessan jira maallaqni yoo narraa kafalame gar tokkooyyuu nan gurgurtu yoo maallaqni walaa ta'e qofa samoona ijoollee kafalan baasuu fi kanaaf nu cinqaarti ijoollee kafalanii tasaafarsiisuuf waan ta'eef cinqaa guddarraan nu jirti beeyte maallaqa narraa fudhattee kaatee gara biraan an dabarsitu bakka amma jiru kana yoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagayaa fayyaa Abdul Karim abshir obboleessa kee kan jedhu namoonni baay'een maal jechaa jiru beeyta amma nuti birriillee walitti qabnee jirra hanga birrii 30,000 geenyee jirra. Maal jechaa jiru yoo birrii kana kafalamellee jarri jara biraatti dabarsanii Suudaanidha miti amma keessan argaa qabu jara Liibiyaa Arabaa miti Suudaanii gurguraatti tanaami Suudaaniin tun jara Liibiyaa dalaala biraatti si gurguratti jechaa jiran amma akkamii hoo wanni kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsa maallaqni kun osoo narraa kafalame Liibiyaa keessan jira maallaqni yoo narraa kafalame gar tokkooyyuu nan gurgurtu yoo maallaqni walaa ta'e qofa samoona ijoollee kafalan baasuu fi kanaaf nu cinqaarti ijoollee kafalanii tasaafarsiisuuf waan ta'eef cinqaa guddarraan nu jirti beeyte maallaqa narraa fudhattee kaatee gara biraan an dabarsitu bakka amma jiru kana yoo an maallaqa hin argatin garuu na gurgurti akkasitti kan isiin maallaqa nama dabalchiistu iyyatanii
firri waa gosti irratti qabdee fi na biraa baasan ijoolleen Oromoolee jiranii asuma gibbii kana keessa jiranii maallaqni kafalamnaan namaa galmeessan tokkochuma dheengadda naa gala iyyuu naa galmeessaniiru yoo garuu birriin tun naa achi hin gahin kan isaan gara biratti na yookiin na oofuu hin dandeenye gara biratti isaan na dabarsan jechuudha. Osoo maallaqa argadhee waan tokko rakkoon hin jiru gara biraan hin dabarsan. Obsaa keenya maallaqa ofii argannaan gar tokko nan dabarsitu adaraa keessan birriin agarsiisu numaa asii naan gootu naa iyyaa adaraa keessan itti naa iyyaa har'allee laayif irratti naa deebi'a akkuma gootan godha asii na baasa yaa obsaa kiyya maallaqa ofii argannaan gar tokko nan dabarsitu Liibiyaa ma harka jirra alaafiin Liibiyaadha kennallee Liibiyaadha maallaqa ofii argannaan asii na baasa kan isaan itti qaxaree jiru ammoo wal keessa jiran sitti jijjiiramu beektee warri maallaqaan hojjetan jechuudha. Obboleeyyan keenya kaniin fuula feesbuuka kiyyaa kanarratti maxxanse kuni kan gartee keessaan naaf argan warroonni gartee obboleessa keenya kan shiftaa Liibiyaatiin qabamee biyya Liibiyaatti halkanii guyyaa reebicha hamaan doolaara 6,500 yoo hin kafalin si ajjeefnaa jechuudhaan halkanii guyyaa achi tumaa jiraniif warra gargaareef jechuudha. Hanga ammaatti egaa obboleeyyan gargaarsi obboleessa keenyaaf guurame kan na biratti walitti qabame hanga ammaatti gargaarsi isaaf walitti qabame 43,448 fi saantiima 73 obboleeyyan kiyya egaa warroonni galche kuni hedduun isaanii maqaa asirratti argitan kana ta'uu dhabuu mala. Maaliif warri gartee biyya alaa jiru asii warra gartee biyya keessa jiru kanatti ergaa warra biyya keessa jiru kanaatu akkaawuntii irratti ergaa jechuudha. Akkasii tarii warra gartee hawaalaa dalagan ta'uu mala isaantu galchaa jechuudha. Asirratti egaa 7,000 kana obboleessa keenya tokkotu galchee kunilleen 1,000 takka asirratti egaa maqaan jiru Misraa Haajii Ambooti. Maqaa kanallee ta'uu dhabuu mala. Maaliif warroota gartee biyya alaarraa irratti naqan kan asii galchu maqaa isaaniitiin gala waan ta'eef sanii fi akkasitti hubadhaan isin jechuu barbaada. Kunilleen 2,200 galchan Muhammad Zeenuu jaa. Kunilleen Misraa Haajii Amboo jaa 1,000 takka. Kunilleen Fariid Abdusamad Adam jaa 1,000 takka. Kunilleen 2,000. Kunilleen 2,000. Kunilleen 1,000. Kunilleen 2,000. 4,000. 3,850. Siniduu Hawaasaa jaama. Kunilleen 13,000. 13,000 kana namni galchee obboleettii teenya kan biyya Ingiliz jiraattu UK Fatiyaan Abdullaahi warra asii galcheef. Obboleettiin teenya ta galchite immoo maqaan isii Saartuu jaamti. Natti dubbattee turte roofuu keessaanii. Akkasii obboleeyyan kiyyaa maqaaleen asirra jiru hedduun warroota gartee asii galchee warri dhugaa maallaqa kana gumaacha immoo maqaan isaanii maqaa biraati. Akkasii warroonni biroo ka galchalleen hedduutu jira. Kan waadaa galalleen hedduutu jira. Ganaa akkuma galeen guutuu isaa isiniif maxxansaa deema. Fuula feesbuukii kiyyaa kana hordofaan isiniin ja'a. Hanga ammaatti egaa fuulli feesbuukii kiyyaa kan dhugaa Obsaa Ahmaddiin kan jedhu 126 kan qabu jechuu hordoftoota. Kana fuula feesbuuka kiyyaa kana hordofaa waan jira haarawaa asirratti isin beeksisa. Obboleessi keenya maalirra jira maalirra gahee Liibiyaa keessa harka shiftaarraa bahee moo hin baane waan jira hunda takka takkaan isin beeksisa. Feesbuuka kiyya kana hordofaan isiniin ja'a obboleen kiyya akkasi. Gidduutti sagaleen harkaa dhaabbatte bilbilli nama biraa galee obsaa kiyya baay'ee naa rakkatte naa rakkadhu ammallee wallaahi laziim qaxaroo kee kanaaf hin xumurta jedhanii iyyaa jiranii ati ammoo akka goote godhii naa iyye naa lallabe adaraa kee as keessaa na baasi yoo rabbi jedhe illee as keessaa lubbuun tiyya sababa keessan haa taarraftu wallaahi laziim cinqaa hammaataa keessa jira akka guyyaan natti as deemuun dhiphachaa jira. Ummanni ummata rabbiin lama jedhe ummata rabbiin beekne adaraa kee naa jabaadhuun siin jedha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك سنيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو ليسك يا رب سرها جالته ناف ركتا جرتا رجاجرة أمتك يكسيجنا أبتين غرغارة يو إنسان أيما ما تأني ورد إنجدا جيراني كجرا تنتي نادو بستامو نادو بستا دبستي وان إنسان سنجراني دقيتا دراكي si acaanage rakkinanatti jirutu duuba nagaffe atillee isa kana beekte tuna raaqoodataa jirta naajabaadha lubbuun tiyya isin faana haa turtu asirra isiniif rabbiin haa turtuume harka diinaa kanatti rabbiin nan ajjeesini. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بليسكي عبد الكريم أبشر سجليك كنهم داوفودة يوتيوب رتيس فيسبوك رتيس فجاسان جرا علمان رمو كان دقيفتان إن شاء الله كسي غرغاران أكسي برابطان أفدين كفا أكسي لبون غرتي قويا ربين جي مليهم باتو هنگا فريها ورشفتا سوام فري سر يادنيس لبون تي قويا ربين جي مليهم باتو أبشر إن شاء الله يروق بابا كيستي وان جامي ولتقبامي أكا كيسا باتو أفدين كفا إن شاء الله. daawwattoota keenya kabajamoo haalli obboleessa keenya keessa jiru kana fakkaata. Viidiyoo kana hundi keessan karaa feesbuukaan karaa tiktookiin sooshaal miidiyaa hundarra facaasaa tarii gartee yoo isin gargaaruu hin dandeenyellee warroonni gartee gargaaruu danda'u waan jiraniif warroota san bira akka guuf viidiyoon isinillee warra gargaaruu hin dandeenye du'aayiidhaan akka gartee hin irraanfanneen isinin jedha waan gartee irra geenye akkasuma maallaqa walitti qabame irra deebine kan isin beeksisu ni taha. Har'aaf asumarratti gabaabsina asumarratti goolumna viidiyoo irra nagaan nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.